nagaan siif haa ta'u. Yesuus Kiristoos galanni guddaan haa ta'uufi inni dukkana keessaa gara ifaatti si yaame Yesuus Kiristoos sun akkas jedha. Inni dhufu sun kunoo an dafee nan dhufaa, hojii isaa adduma addaan akka hojii isaatitti namaaf kennus fidee nan dhufaa. Inni kana jedhus ani alfadha omeegadha, isa duraati isa booddeetii, isa jalqabaati isa dhumaatis jedhe. Warri uffata isaanii miiccatan haa gammadan, isaan muka jireenyaa namaaf kennu bira ga'uudhaaf aboo qabu. Karaa isaaniis mandarichatti ol hin galu, karaa sanaanis mandarichatti ol hin galu. Garuu warri akka saree waan hundumaa xureessan, warri qoricha namatti godhan, warri halaleen, warri gumaa fi warri waaqayyoolii tolfamaa waaqessan, warri soba jaalatan, warri hojjetanis hundinuu alatti nafu. Inni dhufu sun wanti kun hundinuu waldoota kiristaanaa akka ga'uuf ani Yesuus ergamaa koo ergee isiniif dhugaa baasiseera. Ani hidda Daawit sanyii isaatis ani bakkalcha barii calaqqisaadha in jedha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaan kun si haa dhaqqabu. Ergaan kun gara kee haa dhufu. Ergaan kun keessa kee haa seenu. Ergaan kun onnee kee haa tuqu. Ergaan kun keessa kee haa dammaqsu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni ergaa kanatti gammadde qofti ameen jedhi. Ergaa kanatti aanee jiru ergaa biraa argachuudhaaf Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen jedhi. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni dhufu sun Yesuus hin dhufa. Gatii kee harkatti qabatee too dhufa. Gammadi yaa warra uffata keessa miiccattan, gammada akkuma jedhe gammadi uffata kee miiccattee kan jirtu. Gammadi qulqullummaan dura Kiristoos deddeebi'aa kan jirtu. Gammadi dukkana keessaa gara dinqisiisatti kan baate. Gammadi siin jedha har'a ergaa gammachuu tan qabadhee gara kee dhufe. Sagalee kanaan akka ati gammaddu. Eeyyeen hamma sagalee kana qabeenya ati qabdu si gammachiisuu hin danda'u. Hamma sagalee kana gaa'illi ati qabdu si gammachiisuu hin danda'u. Hamma sagalee kana jireenya ati qabdu si gammachiisuu hin danda'u. Hamma sagalee kana hiriyyaan ati qabdu si gammachiisuu hin danda'u. Kanaaf gammadi. Ergaa gammachuu tan qabadhee gara kee dhufeera. Ergaa kanaan gammadi. Ergaa kanaan gammaddee jirta yoo jedhe ameen jedhe. Ergaan itti aanu naa dhaqqabu jedhe. Ergaan itti aanu si dhaqqaba. Gooftaan bara kee jireenya kee haa eebbisu. Sagaleen kun jireenya kee irratti humna guddaadhaan haa hojjetu. Gooftaan yommuu deebi'ee dhufu gatii kees qabatee dhufa. Gatii qabda isa biraa, mindaa qabda isa biraa. Gammadi. Waaqayyo Waaqa gatii namaaf kafaluudha. Waaqa dadhabbii namootaaf gatii gahaa kennuudha. Gatiin kee Waaqayyo biratti guddaadha. Gammadi. Gatiin kee Waaqayyo biratti guddaadha. Gatiin amantootaa Waaqayyo biratti guddaadha. Gatiin qulqullootaa Waaqayyo biratti guddaadha. Gatiin warra isa jaallatanii Waaqayyo biratti guddaadha. Gatiin warra isa waaqeffatanii Waaqayyo biratti guddaadha. Gatiin warra akka dubbii isaatti jiraatanii Waaqayyo biratti guddaadha. Gatiin warra hojii isaa hojjetanii Waaqayyo biratti guddaadha. Gatiin warra fuula isaa barbaaddatanii Waaqayyo biratti guddaadha. Gammadi. Gammadi. Ergaan kun keetii gammadi. Ergaan kun keetii gammadi. Ergaan kun keetii gammadi. Yeroo kana sa'aatii kana waa hundumaa keessaa ba'i. Dhiphina keessa jirtu keessaa ba'i. Gadda keessa jirtu keessaa ba'i. Abdii keessa boruu. Abdii keessa guyyaan gooftaan kee deebi'ee dhufu. Abdii keessa guyyaa gatii kee itti argattu sana ilaaliti. Gammadi. Gooftaa kee galateeffadhu. Isaaf ulfina guddaa laadhu. Isaaf kabaja guddaa laadhu. Inni guddaa si jaalata. Inni guddaa si kabaja. Inni guddaa lafatti kuftee si kaasa. Harki isaa yoo nama kaasu akka harka namaa miti. Harki isaa yoo nama yaadatu akka harka namaa miti. Barruun isaa yoo nama baatu akka barruu namaa miti. Inni kan namaatiin adda. Kan akka isaa hin jiru. Isa caalu. Isa humna qabu. Sangoo qabeessa ta'etu gara kee dhufe. Isatu dubbii isaa gara keetti erge. Dubbiin kun keessa kee si gammachiisuu qaba.
dubbii kanatti gammaduu qabda, dubbii kanatti ililchuu qabda, dubbii kanatti kolfuu qabda. Wanti biraas hin kofalchiisin, waan biraatiin hin kolfin, waan biraatiin hin gammadin. Inni gammachuu yerooti. Garuu dubbiin kun gammachuu bara baraati. Sagaleen kun gammachuu bara baraati. Ergaan kun gammachuu bara baraati. Ergaa kanatti gammadi. Ergaa kanatti gammadi. Ergaan kun kan inni irratti argamu mul'ata Yohaannis 22:12 hamma 16 irratti argatta. Gooftaan si haa eebbisu. Eebbifamii akkuma ofii keetti dhageesse. Riikoordii si waraabe wajjiniin nama biraatiifis dabarsiitii ergi. Namni biraas ittaa fayyu, ittaa gammadu, ittaa kolfu, gadda isaa irraanfatu. Abdiin isaa inni boruu maal akka inni ta'e argee haa gammadu. Gooftaan si haa eebbisu. Eebbifami. An obboleessa kee Gammachuu Urgeedha. Gooftaan si haa eebbisu. Eebbifamii. Namoonni ati sheerii gootuuf immoo iyyuu na argachuu barbaadan Duwwaa 9 12 99 10 49 yoo ta'e yoo jedhan na argachuu danda'u. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Sissee Waaqayyo si haa eebbisu. Sheer waan gooteef namootaaf waan daddabarsiteef eebbifamii.